فيديو كان بودا جرونتون هجمك كجواب دوتاتي إبان إبتة بيتا كنافو نفانا توري حاجة دوماتيتي ما تدرين سينيتشا أكنا جرا ما تدري مالي جرا. طيب جنما سبيسا أجهيروتو الربا كي جرا وجان هاتي تيرفتي حفادان الراجي جيرتي آنا النافكوتي وفتن الراجي جيرتي آنا الناكنتي نبي راباتي جرا. أبان كيا يروكن الربا كي akka riba hin qufne fuula isaarraa hin beeysa laakiin oluma ka'ee natti dhiyaatee xiqqoo organatatti taphachiise booda uffata isaa godhatee gara hojii ofirraa deeme. Sa'a torba yeroo ta'u anis irribaa ka'ee fuxuura kiyya nyaadhee san booda obboleessa kiyya wajjin gara mana barumsaa deeme. Kutaa seenuudhaaf yeroo ta'u barsiisaan na argee kollittaa shaamizii kiyya naa sirreessee san booda gola seene. Barsiisaanis ana booda seene. Barumsa jalqabe. Xiqqoo organu barsiise booda fakkii nu barsiisuu jalqabe. Abaaboo akkamitti akka kaasan nu barsiise. San booda yeroo bahuudhaaf ta'u suuratul fiiliin haffazaan jedha. Tole barsiisaa jennee. Sa'a 9 yeroo ta'u anaa fi hiriyyaan kee Yuusuf ka jedhamu gara alaa baane. Sigaaraa lama bitannee gara mana barumsa ijoollee dubartii deemnee achi dura dhaabannee sigaaraa aarsaa ijoollee durbaa ilaalla. Tana bira tartuu haasofsiisaa akkasuma osoo jennuu yeroo muraasa erga dhaabanne booda ani gara yuunivarsiitii ofirraa deeme. Guyyaa jalqabaa waan ta'eef ture jira. San booda bireedii kiyya qabadhee ka yuunivarsiitii qabadhee san booda anaa fi Yuusuf wal qabannee gara laayibaraarii deemne. Xiqqoo argateenne booda anaa fi jaalalleetti wal qabannee gara alaa baane. Waraqoota wahii koppii gochuudhaaf guyyaan guyyaa ibbaa waan ta'eef waraqoota wahii koppii goonee yuunivarsiitii deebi'uudhaaf jarjaraa jirra. Baanii osoo deemaa jirru hiriyyaan tii akkanaan jette beektaa warri kenna mucaa dhufee na kadhate san jaalatanii jiranii atis hayyamamtuu ta'uu qabda jedhanii na cinqaa jiran ani ammoo hin barbaadu jedheeni yeroo hunda isaanitti dubbadha. Ati yoom dhuftee na kadhatta naan jette. San booda abshir jedheeni waadaa galee fi dhihoo kanatti dhufee akkasi kadhadhu shakkii takka malee ofirraa taa'i jedheeni. San booda anaaf isiin gara yuunivarsiitii deebinee ani ammoo gara shariikaa kiyyaa bakka hojii kiyya hojjedhu deeme. Zuhurii natti ga'e. Salaatuudhaaf waddaadhe. Laakiin hojii kennuu kaafalakaan kenna nama baay'ee badaa ture. Walgahii ariifachiisaatu jira jedhee gara walgahii harkisee ol na seense. Walgahii kana booda anaa fi hiriyyaan kiyyaa fi intalli wahii gadi baanee waan nyaataa nyaanne. Erga waan nyaataa nyaanne booda jaalalleen tiyya hin dhuftee isii wajjin wal qabannee waa'ee fuudhaa wantoota barbaachisu wantoota garaagaraa bituu jalqabne. San booda gara hospitaalaa deemne. Jaartiin tiyya dahuudhaaf taate. Asraan gahee jira waddaadhee salaatuudhaaf yeroo ta'u mana barumsa mucattii tiyya irraa natti bilbilanii hara mucattiin teessan xiqqoo haflaa wahiitu jira yookaan ebba wahiitu jira maa turte naan jee Allah dagaddee jira jedhe. Yeroo kana asraa dafii salaatee gara mana barumsa mucattii tiyyaa deemnee waan nyaataa nyaannee suuraa garaagaraa kaanee feesbuukaa fi instaagiraama irratti gadhiifne onnee namoota garii gubuudhaaf. San booda gara faabrikaa wahii yookaan masnaa wahii deemee meeshaa manaaf na barbaachisu bibbitee san booda mana kennatti galchine. Sababni isaa mana kiraadhaa bahuudhaaf mana dhuunfaa bitannee jirre jechuudha. San booda haadha tiyya qabadhee gara hospitaalaa deeme. Haadha tiyya qabadhee gara hospitaalaa deeme yeroo kana sa'a 10 hin ta'a. Hospitaalaa deemee achitti haati tiyya lamaa osoo jirtu anis na dhukkubee hospitaala seenee san booda haati tiyya duutee hattan awwaalcheessi hin dhaqqabne. Xiyyaara qabadhee gara biyyaa deebi'uudhaaf jarjare. Biyya alaa jira waan ta'eef dalagaadhaaf biyyaa ba'e maatii kiyya jijjiiruudhaaf biyyaa ba'e. Shaanxaa kiyya keessatti dhukkuba sukkaaraa dhukkuba onnee akkasuma dambisaatii qabadhee duniyaa akkasuma makiinaallee waan itti bitadhu qabadhee gara biyyaa gale. Mataara erga gahee yookaan eerpoortii erga gahee booda intala tiyya heerumsiise mucaa kiyyatti hin fuudhe. San booda obboleessa kiyya yeroo dheeraadhaaf kan hin dubbisiin sababa haati tiyya amrii taateef duniyaa irratti wal dhabne waliin dubbifne. Isa deemnee araarfadhee san booda yeroo achii bahu abbaa kiyya wajjin awwaallee san booda obboleessa kiyya kana wajjin gargar baanee gara mana kiyyaa gale. Erga manatti gale booda
hojjettuun na simattee arabiyyaa ani ittiin dhiibamu irraa na buuftee siree irra na keettee huccuu narraa baaftee luka narraa dhiitee affaataa natti gootee nyaata na ubaaftee san booda huccuu natti gootee san booda suuraa ijoollee tiyyaa natti agarsiisuu jalqabde. Suuraa ijoollee tiyyaa osoo laaluu hin mugee huccuu natti gootee na biraa baatee tarte jedha. Diruun tana fakkaatti gabaabatti.